Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Amiin. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalatan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, biyya keessas, biyya alaas kan jirtan. Maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Yesuus Kiristoositiin nagaan isiniin jedhaa. Akkam nagaa jirtu? Amiin. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifamaa, kaballeessa keenyaa akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eekamin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Asumaanis obboleewwan koo Waaqayyoon Abbaan dhiifamaa baga sooma filchataatiin yookiin sooma Maariyaamiitiin isin ga'e. Eebbi haadha keenyaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Obboleewwan koo biyya keessas biyya alaas warroonni jirtan ijoolleen haadha keenyaa yeroo ammaa addunyaa kanarratti wantoonni ta'aa jiru wantoota rakkisaa akka ta'e hundi keenya iyyuu beekna. Isinis beektu. Gooftaan keenyas Yesuus Kiristoos addunyaa kanarra yeroo deddeebi'aa wangeela barsiisaa miila isaatiin addunyaa kana eebbisaa dhiiga isaatiin immoo addunyaa kana erga qulqulleessee booda addunyaan tun akka rakkoo akka qabdu addunyaa kanarratti kiristaanotaaf rakkoo akka ta'e kiristaanonni irratti akka miidhaan ga'u dhiphinni akka jiru wantoonni adda addaa kiristaanota irra akka ga'anii nu hubachiisee jira. Duuka bu'oota isaa gaafa gara addunyaatti erguu wangeela Maatiyos irratti akkana jedhee ibsee ni jira. Gara addunyaatti deemaa wangeelas barsiisaa maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin cuubuudhaan duuka bu'oota koo taasisaa jedheen. Erga kana jedheeniin boodatti garuu duuka bu'oota isaatiin ani kan isin ergu yeeyyii keessattanii isin ergaa jedheen. Yeeyyii yoo jennu bineensa bosona galtuudha. Bineensa bosona galtu taatee hoolota kan nyaattudha. Hoolonni immoo ijoollee Waaqayyooti. Warroonni ijoollee Waaqayyoo nyaatan, warroonni ijoollee Waaqayyoo adda baasan, warroonni ijoollee Waaqayyoo ajjeesan, warroonni ijoollee Waaqayyoo akka hoolaa beelladaatti warri qalan akka jiraniif Gooftaan ani yeeyyii keessattanii isin ergaa jedheen. Kana jechuun addunyaa kanarratti rakkoon akka jiru hubachiisee jira jechuudha. Namoonni dhugumaan wangeelli nuuf gale waa'ee amantaa keenyaa hubannee amantaan keenya maal akka taate amantaa keenya keessa jiru kanatti immoo akka gatiitti argannu amantiidhaan yoo deddeebinee amanuu fi amanamummaa sana hojiitti hiiknee akka Waaqayyoon nuun jedhetti yoo deemne mootummaa isaa akka dhaallu mootummaa isaa wareegamtoonni ittiin boqotaniif san kan wareegamtoonni addunyaa kana ittiin jibbanii isa duukaa bu'assan kan duukaa bu'oonni hanga lubbuu isaanii dabarsanitti kennan san Eeliyaas hanga dhumaatti Waaqayyoof kan amaname Abrahaam maatii isaa gatee kan ittiin bayesan Nohi immoo bishaan badiinsaa keessaa kan ittiin oole Aabel immoo obboleessa isaatiin kan ittiin ajjeefame ishee san akka taate akka hubannuuf wangeelli irra deddeebi'ee wantoota baay'ee nuun jedhee jira. Kanaaf Gooftaan keenya Kiristoosis ani nageenyaan isinii kennaa nageenyi ani isinii kennu immoo nageenya addunyaan isinii kennitu miti nuun jedhe. Maal jechuudha? Addunyaa kanarra gaafa jiraattan addunyaan tun wantoota adda addaatiin isinitti mul'isuu dandeessi. Wantoota har'a ifee boru baduu danda'u isinitti mul'isuu dandeessi. Garuu immoo ani isaa miti kan isinii kennuu jedhe Gooftaan. Har'a wantoota garaagaraatiin machaa'uu dandeenya. Kun caatiidhaan, kun araqeedhaan, alkoolii garaagaraati. Kun immoo akkuma beeknu sanyummaa keessa seennee machaa'uu dandeenya. Ani Oromoodha, ani Amaaraadha, ani Walaayittaadha jennee
ilaalcha garagaraa ilaalcha seexanaa keessa seenne wantoonni garagaraa nuti raawwannu gochuu dandeenya. Har'aaf garuu wanta sanitti itti gammaduu dandeenya. Boru garuu immoo gatiin isaa gatii gadhee akka ta'e wangeelli nuuf ibsaa jechuudha. Kanaafidha qulqulluun Phaawulos addunyaa kanarratti waan hundaa yoo raawwadhe afaan ergamootaatiinis yoon haasa'e yoo raajii adda addaa raawwadhe jaalala yoo hin qabaanne bu'aa tokko naaf hin qabu jedhe. Yaa ijoollee Waaqayyoo har'a wantoonni nuti argaa jirru wantoonni nurratti raawwachaa jiru wantoonni kiristaanota irratti raawwachaa jiru gatii nuti Waaqayyo irraa adda baaneef akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Gaafa nuti Waaqayyo irraa fagaachaa deemnu gaafa nuti Waaqayyo irraa Waaqayyoon dhiibnee hojii biyya lafaa keessa seennu wantoonni garagaraa immoo hin dhufu gara keenyatti dhufaa jechuudha. Yaa ijoollee Waaqayyoo mee ofaa ilaallu hundi keenya iyyuu bakka jirrutti Waaqayyotti haa boonyu haa deebinu bakka nu ga'a. Wantoonni amma mul'achaa jiru wantoota kanaadha. Wangeelli akka nuun jedhutti የጭንቀት ቀን ሳይመጣ በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ይላል። በሪ ድብና ሱን ኦሶን ዱፊን በራ ደርገጉማ ኬቲ ኡማኬ ያደዱ ጀድ አረኑቲ ኡማኬኛ ያደቻ ጅራይ ኡማኬኛ ያደቹ የቹ ድሞ ማል ጀቹዳ ዮ ጀኔ ቀራኒዮ ላሉ ጀቹዳ ጋፈኑቲ ቀራኒዮ ላሌ ጎፍታን keenya ክርስቶስ akka fannifame arginu. Maaltu fannise Kiristoos? Jaalalatu fannise. Kiristoos mizmaariidhaan harka bitaa fi harka mirgaa irratti kan dhaabe yaa obbolee hookoo mizmaarii sanii miti jaalalaadha. Jaalala keenyatu Kiristoos fannise. Kanaafidha addunyaa kana akkanumatti waan tokko malee Waaqayyoon waan jaalateef ilma isaa tokkicha gara addunyaa kanaatti ergeedha. Waan tokko malee hojii keenyaan osoo hin taane hojii gaarii hojjettee addunyaan tun osoo hin taane Waaqayyoon waan nu jaalatuuf jecha gooftanii ilma isaa tokkicha jaalatamaa gara biyya lafaatti kan erge jechuudha. Kanaaf immoo gooftaan ifti gara addunyaatti akka dhufu ifti kun immoo addunyaa kanaaf ifa akka kennu innis immoo Yesuus Kiristoos akka ta'e himee jira jechuudha. Ilaa hoolaa Waaqayyoo jedhe qulqulluu Yohaannis hoolaa Waaqayyoo addunyaa kanaaf jecha dhiiga isaa dhangalaasuudhaaf akka dhufe nuuf ibseera jechuudha. Akkuma Abrahaam amantiidhaan mucaa isaa aarsaa dhiyeesse san jechuudha. Yeroo sanitti garuu mucaan isaa gaafa Abrahaam Waaqayyoof amaname Waaqayyoon ilma kee aarsaa naa ersi gaafa jedhuun eshi jedhee mucaa isaa fudhatee gaafa aarsaa aarsuuf deeme mucaa isaa harka hidhee Waaqayyoodhaaf jecha jechuudha. Waaqayyoodhaaf waan amaname kennaaf kennessi jedhee waan beekeef har'a hoonuti ija eenyuun nuu kennee harka eenyuun nuu kennee kan ittiin dubbannu kan ittiin deemnu wantuma hundaayyuu Waaqayyoon akka nuu kenne wallaalle harka Waaqayyoon nuu kenneen immoo obboleessa keenya irratti waan dabaa raawwachaa jirra. Obboleessa keenya ajjeesanii jirra. Afaaniin garuu amantaa qabna jennee haasa'uu dandeenya. Kun yaa obboleewwan koo harka Waaqayyo sii kennee waan gadhee raawwattee Waaqayyo biratti mootummaa Waaqayyoon dhaala jettee yaaduu jechuun kun waan biraatidha. Hin jiru wanti akkasii harka Waaqayyo sii kenneen hojii gaarii yoo raawwatteedha. Hojii gaarii yoo itti hojjetteedha. Kan mootummaa Waaqayyo sii ittiin dhaaltu jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya Kiristoos gara addunyaatti dhufee dhiiga isaatiin addunyaa kana bilisa baase. Addunyaa kana bitee jechuudha. Kanaaf addunyaan kun iddoo rakkisaa, iddoo kiristaanotaaf hin mijoofne, iddoo kiristaanota
itti dhiphiftu. Booda garuu immoo kiristaanonni mootummaa Waaqayyoo ishee ijji uumamtootaa hin argine sana kan ittiin dhaaltudha jechuudha. Kanaaf qulqulluun Phexros ani fiigicha koo raawwadheen jira amma kanaafu garuu gonfoo harka gooftaatii fudhachuu qofaadha. Kana nuti hoo kana raawwannee jirra yaa obboleewwan koo. Har'a ilaalcha garaagaraatiin yookiin fedhii foonii keenyatiin adda baanee mana amantaa keenya diinotaaf dabarsinee yoo laataa jirru mul'achaa jira. Iccitii mana amantaa keenya baafnee yoo diinotaaf laannu argaa jirra. Ilma harma haadhaa ciniine ta'aa jira. Namni ilaalchan adda ta'uu danda'a. Amantaadhaan garuu amantaa tokko keessa jiraachaa waa'ee amantaa keenya irratti ilaalcha adda addaa qabaachuu qabna. Kanaaf hundi keenya iyyuu yeroon itti cimnee dhaabbannu, yeroon itti walii gallu, yeroon itti marii taasifnu yoom yoo jettanii ammaadha jechuudha. Guyyaa fayyinnaa har'a jedhamee jira. Har'uma kana guyyaa fayyinnaa. Kanaaf hundi keenya bakka jirrutti waa'ee amantaa keenya hubannee beeknee isaan immoo ilaalcha sanyummaa keessaa baane ani dhugaa isiniin jedha akka amma ofitti gaddaa jirutti gaddeen beeku. Edaa afaan keenyaan barachuun afaan keenya wangeela barsiisna jechuun afaan keenya qubee keenya fayyadamuun warroota obboleewwan keenya kaawwan irraa adda yoo nu baase maarree bu'aan isaanaaf. Obboleewwan kootiin akkan arrabsuun, akkan jibbuun, akkan ajjeesisu yoo na taasise bu'aan kiyyanaaf maalidha ree? Ani kan waa barreessu, kan waa barsiisu, kan waa baradhus mootummaa Waaqayyoo ittiin nan dhaala jedheeti. Kun immoo Waaqayyo irraa adda na baasa yoo ta'e maareen bu'aan isaa? Maal naa godha? Yoo dhiise hoo beekumsi amantaa kootii Waaqayyo irraa adda na baasa yoo ta'e maal naa bu'aa naa qaba ree? Obboleessa kootiin adda na baasa yoo na ta'e maal bu'aa naaf qaba ree? Kitaabni qulqulluun obboleessa kee akka of jaalattutti jaaladhu jedha. Namni eenyullee wal hin jibbu, of hin jibbu. Namni of jibbu hin jiru addunyaa kanarra. Obboleessa keenya akkamitti jibbinaa? Waan rakkoo keenya keessa jiru mariidhaan akkamitti furuun dandeenye? Kanaaf wantoota kanneen hundi keenya akka itti yaadnu, wantoota FB irrattis haa ta'u wantoota garagaraatti barreessuun tokkummaa kiristaanotaa irratti kan hundaa'e qofa akka ta'u yeroo duraas viidiyoo kana dura hojjedhe irratti isinitti himeen jira. Ammas maqaa Waaqayyootiin isinan gaafadha. Garaagarummaan kiristaanota gidduutti uumamu anas isinis fudhattee deemti. Albeen irraa qalamte kun hunda keenyaaf qophaa'e. Atis biraan haftu har'a fakkeessitee jiraachuu dandeessa. Isaaf fakkaachuu dandeessa. Afaan babbareeffattee bitamuudhaaf, jaalatamuudhaaf gochuu dandeessa. Boru garuu siifis ni ooltu. Kan nu baasu amantaadhaan, tokkummaadhaan dhaabbachuu qofaadha. Obboleessi koo yoo qalamu, obboleettiin koo yoo ajjeefamtu arguu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Kun immoo kan ta'e amantaadhaanidha. Siifis hin ooltu jechuudha. Yoo fannoo kee kutte malee hin jiraattu jechuun kana caalaa maalidha salphinni? Kana caalaa maalidha miidhaan? Namni Kiristoosiin adda si baasuuf deemu si ajjeesee jira jechuudha.
kanaaf hundi keenya ilaalcha gadhee san keessaa baane ilaalcha gaariitti akka dhufnu maqaa Waaqayyootiin isinan gaafadha. Ittaansuudhaan gochi walumaa galatti amma raawwatamaa jiru gariin amantaa miti jechaadha. Mootummaanis lakki sabaanis miti jedhee mootummaan ibsa baasaa. Gochi jiru garuu akkuma mootummaan rakkate nus rakkanneerra. Namoonni baay'een hedduu rakkatanii jiru. Adda baasuudhaafis kan namni hundi akka dhaga'u sheerii gochuudhaan biraan nagaa. Gochi amma raawwatamaa jiru waa lamaadha. Inni tokko oromummaadhaan warroota deemantu jiru. Oromummaa keenyaan kabajamnee mirgi keenya nuuf eegamee biyya abbaa keenya irratti mataa ol qabannee deemna warroonni jedhan ni jiru. Kuni dhugaadha. Kanammoo akka waan tokkootti fayyadamanii akka bu'aa gaariitti fayyadamanii warroonni immoo gocha amantaa adeemsisanis immoo ni jiru. Isaanis amantaa musliimaa keessaa warra bahee. Kana wanti wal dhoksuuf hin jiru. Kun har'a wanta raawwatee miti. Oromoota kiristaana Arsii keessa jiraniin deemaatoo galaa gara Shawaatitti Awwaash gamatti galaa jecha arrabsaa waggoota baay'een dura irratti raawwatamaa ture. Erga mootummaa wayyaanee aangoo qabateen booda garuu hanga tokko seerri waan jiruuf furmaata argatee ture. Iddoo garagaraatti dhoksaatti ajjeesanis qalanis akkasumatti ajjeefamaa qalamaa humnaan kan dhufes ofirraa deebisa har'a gaanii jiru. Amma immoo garuu alataan Oromoo aangoo qabate aangoon har'a Oromoo harkatti gale jedhamee mirgi yookiin akka seerri hin jirreetitti wanti fakkaatu Oromiyaa keessatti mul'achaa akka ture hundi keenya beeka. Akka mootummaatti sirii uummata keenyatu waan wal jaalatuuf wal kabajuuf aadaa Oromummaa waan qabuuf abboonni keenya haawoliin keenya waan jiraniif har'a geenye malee akka gocha mootummaatiin immoo har'a geenyu ture. Warreen gocha badii kana warroonni taasisan keessattuu Arsii keessatti caasaa isaanii gandaa hanga aanaa hanga godina hanga Oromiyaatitti dheereffatanii hundee cimaadhaan hidhata guddaa godhatanii warra hojjetanidha. Warroon har'a wanta kana raawwate warroota kaniin qeerroo jechuun waamuun baay'ee nama rakkisa. Namni barate namni waa beeku waan kana raawwatu hin milkaa'uuf immoo eenyuun leeyoo ta'e wal balleessaa taati malee hin milkaa'uuf. Gochi kun hunda keessa jira jechuu kiyyaa miti. Musliimonni baay'een ilaalchi isaanii gaarii ta'e ilaalcha Oromummaatiin warroonni deeman jiru. Wanta sana ajaa'ibu Arsii keessatti maqaa musliimotaa yoo ilaaltan maqaa biyya Arabaatiin waamamu hundi isaanii akka jiruun jechuudha. Garuu Oromoon nu'uu jedhu of harkaa gadaan qaban hin jiru gadaan isaan bira. Oromoo Shawaa garuu hanga ammaatti gadaan harkasaa jira. Aadaan harkasaa jira. Yeroo masqalaa Oromoon yoo bahee dhiichisu hin sakkartee hin machooftee jedhuun aadaa isaa mul'isa. Garuu ofii hoo Oromoodhaa jedhu ofii
Mee kottaa ilaalaa Arsii keessatti waan ta'an isa bichaa miti maqaa yoo wal gaafatan salaam aleikum jedhanii wal gaafatu. Waan biraatii miti afaan Arabiffaati. Oromummaan kanaare waan sina jaabu aanaa keessatti naannoo biiroowwan adda addaa keessatti caasaa ijaarratanii maqaa kanaan malee waliin gaafatan nagaa. Maqaa kanaan malee waliin gaafatan maaliidhaaf? Dururumaa ka'anii hojii hojjechaa jiru isaan. Keenya garuu hojii humnaan hojjetatee buluun alatti waan kana yeroo itti yaaduu qabu. Har'a caasaan sun waan jiruuf ajjeechaan kun marti kiristaanuu irratti raawwatee jechuudha. Haa lakki nuti kan ajjeefneef nafxanyaadha jechuu danda'u. Kuni sobaadha. Kiristaana biyyaa balleessu walumaa galatti kaayoon isaanii iccitiin warroota qabeenya qaban, warroota beeta kiristaanatti deddeebi'an, warroota beeta kiristaana qarqaaran dursa yoo balleessine kaawwan immoo haayilaandiidhaan biyyaa baafne warroota jedhutu jira. Kana cinaa dhaabbanne gaara nuti. Oromummaa waan nutti fakkeessaniif, afaan Oromootiin waan nutti haasa'aniif, afaan waan babbareeffataniif akkasitti isaa wajjin warroonni hiriirree jiraachuu dandeenya ta'a. Yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, har'a yoo hin dammaqne boru obboleessi kee, abbaan kee, haati kee ija keetiin yoo laaltu qalama. Ija keetiin yoo laaltu siin jedha. Oromoon Oromoodha. Oromoon gocha sukkaneessaa hin raawwatu. Abbootii deemaa gaafadhaa. Abbootii gadaa gaafadhaa. Manguddoota bara dhaqaa gaafadhaa. Oromoon safuu qaba. Nama ajjeesanii ija keessaan baasan. Kun Oromoo bakka hin bu'u. Warroota akraarii warroota jedhamuudha. Uffata isaanii ilaalaa. Haalli isaan itti uffatanii ittiin biiroo seenu. Kanaadha. Kanaafuu gochi raawwatame gochi amantiitii. Amantii kiristaanaa balleessuudha malee wanta sabarratti xiyyeeffatame miti. Oromoon baay'een beera. Qabeenyi isaa saamamee jira. Ajjeefamee jira. Kana hubachuu qabna hundi keenya. Kana hubachuu qabna hundi keenya jechuudha. Kaayoon isaanii asii yoo qabanne achiin booda warroota kaawwanis hin qabanne kan jedhamudha. Iddoo hunda keessatti faffaca'aa jiru amma. Caasaa isaanii dheereffatanii jiru. Iddoo biraatii dhufaa fandiin. Kana gochuuf immoo ofirraa dhaabuudhaaf tokkummaa keenya yoo cimsine qofaadha. Ilaa fi ilaamedha. Rakkoo jidduu keenya keessa jiru mariidhaan yoo mari'an sanuu iccitiidhaan osoo iccitii keenya hin baasin. Har'a kan nu nyaachisaa jiru warroota miidiyaa irratti baatee oduu afuuftudha. Ibiddi kun ibiddi har'a qabame boru hunda keenya akka gubu hubachuu qaba. Kanaaf hundi keenya kana hubannee amantaa keenyatti akka cimnee dhaabbannu. Amantaan keenya yoo tuqamu ilaalame gaafa masgiidonni muraasni Amaaraa kililii keessatti gubate Oromiyaa guututti akka jiruun hirribame. Haa gubatu jechuu koonyaa miti. Maaliif gubata? Nus guyyaa san mormaatti ture. Har'a garuu namni meeqa dhiigni isaa dhangala'ee namni Oromoo ta'eetu akkasitti bahee mormaa jiru hin jiru. Dhuguma kiristaanummaan sammuu keenya keessa jira laata? Baay'ee na ajaa'iba. Baay'ee na ajaa'iba.
warreen nuti waldaadha jennees haasofnu marti afaan guuttatanii waan kana balaaleffachuun kan itti ulfaatee jira. Waan miti. Hin dabarti tunis hin dabarti. Isinis yoo nagaan jiraattanii jechuudha. Kanaaf odoo of ilaalle eessa akka ejjenne, eenyu wajjin akka ejjenne, eenyu wajjin akka hiriirre osoo of ilaalle natti tola. Hundi keenya waan hojjenneen, waan facaasneen, qamadii facaaftetoo baaqelaan eeggattu qamaduma haammatta. Hammeenya facaafta yoo ta'e, jibbiinsa facaafta yoo ta'e, Waaqayyo biraayis akkasuma gatii si eeggata. Tokkummaa keenya cimsuun ammaadha. Mari'achuun ammaadha. Ilaa fi ilaameedhaan deemuun ammaadha. Kana caalaa wanti biraan jiru. Ammaaf namoota buqqaanii manneen amantaa iddoo adda addaa keessa jiran haasofsiisuudhaan, gaafachuudhaan, itti dhiyaachuudhaan waldaaleen amma uumamnee jiraattan kana yoon goone maaliidhaaf isin abdannare? Waldaaleen hundi keessanuyyuu dhuguma beeta kiristaanaa bakka yoo buutan miseensota keessan hirmaachisuudhaan qarqaarsa gochuun dirqama keessanii jechuudha. Dirqama keessanii jechuudha. Kana yoon goone eenyu wajjin akka hiriirtanis adda wal baafannaa jechuudha. Kanaaf namoonni buqqa'eera, namoonni ajjeefamanii jiru, qabeenyi isaanii saamamee jira, heddoo adda addaatti bittinnaanii jiru. Ajjeecha sukkaneessaa ta'etu raawwatame. Sukkaneessaa ajjeecha arginee hin beekne, ajjeecha nuti fiilmiidhaan iyyuu arginee hin beekne, ajjeefamee nama waraabessi nyaatee karaa irratti Waaqayyoon bichaan hubannoo nuuf haa laatu waan hundaaf. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Waan nama gaddisiisudha. Inni hubannoo nuuf haa laatu. Inni hubannoo nuuf haa laatu. Waan biraa maal jennaa miti. Kanaaf tokkummaa keenya irratti yoo cimne, tokkummaa keenya yoo cimsine, afaaniin bichaa odeessine yoo ta'e hunda keenyaaf akkan oolle beekuu qabna jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenyaafuyyuu hubannoo nuuf haa laatu. Viidiyoo kan sheerii gochuudhaan kiristaanonni hundi akka dhaga'anii tokkummaan akka dhaabatan akkanaaf taasiftanii isinan affeera. Waaqayyoon hubannoo nuuf haa laatu. Amiin.